Gideen takka qabamee yookaan ammoo maantanaa fagoon jiru irra gaariidha waan takka akkasitti muranii murteessanii deemuu san gaariidha yaada jiruumaa waasuu fadheera deebi'u. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kan magairtan ilma Oromoo. Numaan jennee nagaa hin jiru. Dhugaa wallahi mudannoo amma yeroo ammaa kana saba Oromoo gahuutti jiru dhiyeenya kana waan guddaa ture jira ka yeroo ammaa kana ka duraan illee dhugaa waan hedduu nama hammeessu ilmaan Oromoo engadduma haadha duutee Wallaggaa keessatti daa'imni ka harma hootu ka morma qalanii wani jedhanii waan hedduu arginee jirra. Kana maragaa Oromoon dhugaa humna jabaa tokko humna sodaachisaa humna mootummaa kanarratti dhiibbaa geessisuu danda'u yoo qabaanne haga kana mara badiin nurra geessullee ta'u haga kenna baafachuudhaaf yookaan dhiiga san bakka buufatu hin dadhabnu ture. Isin warri tiktookii kanarratti dhageettii qabdan beekamtii qabdan dhiibbaa gochuu fonqolcha mootummaa geessuu dandeettan dhugaa yoo dubbanne wantoonni akkana kan nu mudatu dhiibba dhuunfaarraa ajandaa godhatanii dubbatumurraa mana nama tokkoo filadhaati. Mana namaa sanirratti Oromoon walii birmatee iyya dabarsanii mana sanirratti istiriimii sagantaa ta'ee sagantaa bal'aa kan yeroo tokko namni 20,030 sagantaa san hordofee ilaalu osoo qopheessitanii yeroo tokkotti dhiibbaa mootummaa kanarraa geessuu danda'uu dandeenya jechuudha. Yooma akkanumatti maakiin kophaatti doktorri aslii kenna kophaatti bishaallee manuma isaatti kophaatti dhufee dubbatee deeme wanni suni akkuma ajandaa manuma sanii ta'a malee dhiibbaa mootummaa harka geessu ta'ee natti mul'atu kanuma jechuu barbaada galatooma. Dokter. Dokter. Magisha dhagaara. Taa kana raftaa tanas. Rafaan jiru bara dubbattanii fi waan irraa amma maaltu jira beeytanii uummata kiyya qaalee amma rakkoon kenna inni tokko inni humna qabullee ofii quba walitti qaba. Miskiinni humna hin qabnellee ofii quba walitti qaba. Nuti wal malee orma hin dadhabne ofirraa qabuu dadhabne walirrallee qabuu dadhabne gaafa tokko wa'u tokko itti kolfuu filanne isinii galee miti. Waan ganda biraatti kolfutu arra ganda keenya hundaafuu haara'u mataa jechuudha. Dabareen akkuma arra ganda ga'u kana mataa keenya hundarra ga'aa jiramu. Oromoon firri isaa jala hidhamne jiru ka firri isaa jalaan duure hin jiru. Si galeemi biyyiti Liibiyaa taate jechuudha. So furmaanni jiru maali? Hamma danda'ameen sabni gara laafetti sabni miskiinni qe'ee isaatirratti roorrifamaa jiru kun tokko ta'eetumaan diina waan inni Oromoo ta'eef osoo amantiin sin filanne osoo gandaan sin filanne qe'ee keetitti dhufeetti gorra'aa jiru kana ofirraa deebisuu irratti hojjechuudha malee ati Wallagga jedhee si dhiisaa hin jiru, Wallo jedhee si dhiisaa hin jiru, Gujii Boorana jedhee si dhiisaa hin jiru, Arsii Baale jedhee si dhiisaa hin jiru, Harargee Karrayyuu jedhee si dhiisaa hin jiru, Islaama Kiristaana jedhee si dhiisaa hin jiru, Waaqeffataa jedhee si dhiisaa hin jiru. Jasti Oromoodha. Gaafa Oromoo taate isaan biratti gaalladha najisaa jechuudha. Akkuma najisa yoo ofirra dhiqan malee hin salaanne gaafa Oromoo taatu si diina isaaniiti. Hooggantoonni gurguddoo warri siyaasaa osoo kana argan osoo kanaaf akka diini nu jibbu beekan callisanii ofii wal dhiiban. Nuti humna hin qabnu jechuudha. Warri nurra humna qabu waan kana osoo argu akka waan hin dhageenyetti osoo argu akka waan hin agarreetti callisee dantaa dhuunfaa fedhii lubbuu isaanii fedhii siyaasa isaanii jala deeme. Nuti maal gochuu dandeenya isinii gala miti. Wani nu gochuu dandeenyu sagalema ta'u akkuma jarri humna itti qabu irratti walii galan dhiibbaa gochuu. Roorroon uummata keenyaa nu laalessa dhugaa waan goonuuf hin qabnu booyuu malee jechuu akkuma nama kamiitu isinii galame. Waan kanarratti hamma dandeenye dhiibbaa haa goonu nagaya akka buusu rabbi uummata keenya qaqqee isaati irratti osoo qe'ee namaan dhaqin qabeenya isaa irratti osoo qabeenya namaan barbaadin biyya isaa irratti osoo biyya namaan barbaadin miidhamaa jiru. Rabbi haa dubbatu jechuun malee maaluma jenna maal harkaa qabna hidhadheera warra kana carraa dabala. Ibsishaa jirtaa? Qeerroo tanas maal rafan koo eskiin seenanii?
أنا ما قاسات أنا أعرف إن ديما إيش ناني الله وين نانجو إلو دبادو تعاك أنا الرفول أنت واسكيسة تدبتشون أنت وكابتن جايز وليت تدفني هند كينيا ويجو أكو ما ريفو مجان جيتي جيم يفونا مكم صدوم دي دما دفامي يو واي سبرتي نمكم صدوم أفرتما صدوما دي دما فيني كودام فيني يو خمري النوتي هين سوداتن جتشوبر هين سوداتن بكا أورما يوكين سوداتم يوكين كبجو مكبابر إلو دبادو إبسان هنجرونا فقادا أيه قالوا ما سمعنا ما كان جتنا كتكلم الجمهور ركون جرو ركون ركون marti kenna parti la sulu ko din bakka takkataani sagale yoo taane mari adachu yeroo baay'ee rakkoo oromiyaa keessa jiru kana wal afaan deebina parti roondurre akkasuma immoo kan baasne hubachuu qabdanii jechuu takkataane ofirraa yoo dubbanne wallahi gana takka mana kenna dhufa jechuu gaafa sirga amma warra faallaa sanii dhaabatu jira ogu gaafa wallaggaa warra faallaa sanii dhaabatu jira akkasuma hin taane afaan takkaan taane yeroo oromiyaa keessa rakkoon hawaasa dhufu wanta kan taane yoo deemne ofirraa sodaachisuu dandeenya mootummaallee ta'e faannoo ta'e yookaan ammoo facaanee yoo jenne kuni xabaqaa biyyi ta'e yoo xabaqaa shimallis abdiisaa ta'e akkasitti dhufu yeroo naannoo biraa ba'u daadiin turre ammaaf garuu bareedaa tokko haa taanee akkasii sagalee taanu jechuudha sagalee takka afaan takkaanii waan hawaasa waan oromoo paartii abaa'oo fi kafaa hojiin jaankaa maalii abiyyi jala goroo osoo hin taane namni hawaasa ol jiru waan hin jirreef tokkochisaa paartiin tokko taanee wayita waan lubbuun sagalee takkaa yoo taane jijjiirama jira yookaan ammoo afaan wal dhadhaabachuu kana irraa yoo dhiisne gaariin akka fakkaate kan argate jechuudha mootummaallee jechuudha warri biyya afaan doonneeni abbaa fedhe maan taane jechuudha barbaadeefi tokkummaa kennaa sagalee haa taanu waannoo kana dadhabanii osoo hin taane beekaa dur laalan gaafa wallaggaa morma irraa muran asuma finna keessaa ba'anii gondaritti morma galatanii jechuudha akka nama bineensa wayii fudhee mootummaan oromiyaa taa'ee ilaalaa ture. Uummata kan dubbanne jechuudha. Sirka gaafna namni dhumuun callisan jechuudha. Taa'anii ilaalan jechuudha. Asirratti. Hafee jiranatti hin fakkaatu. Ani garuu akka Raamzaatitti yaaduma iluu deeggaraatu waan jechuudha. Tokkoffaa rakkoon Oromoo kuni rakkoo keessoo kennaati. Rakkoo keessoo kennaa furachuu dadhaburraa diinni alaa dhufeetiin akkanatti hawaasa kennaa dararaa jira jechuudha. Tokkoffaa Oromoon isuufii isaatii walii galuu qaba. Inni daggala jiruu fi inni biyya bulchina jedhullee jechuudha. Rakkoon kun yoo bifa kanaan hin dhaabbanne ta'e dhumaatiin kennattuma fufa. Maaliif mootummaan harka isaa kan inni itti qabu isa bosona jirutu rakkoo isinirra geessa jedha. Inni bosona jiru mootummaatu rakkoo isinirra geessa jedha. Gidduu kanatti hawaasni miskiinni waa'ee siyaasaa hin beekne dhumataa jira jechuudha. Kanaafuyyuu rakkoon keessoo Oromoo kun hanga furmaata argatutti dhumaatiin keenya waan dhaabbatu natti hin fakkaatu. Hundaafuyyuu moo akkanumatti sagalee tattaanee callisoo osoo hin taane hanga furmaanni dhufu tokkotti osoo iyyanii natti tola. Maaliidhaaf gaafa arma duraallee gaafa mormi muramu akkanumatti Oromoon iyyite torbaanuma takka 15 takka iyyinannu rakkoon keenya. Furmaanni immoo hin dhufu bifuma amma nu barateera mootummaanu. Mootummaan yoo itti iyyan nu barateera iyyiteetu waan calliftii nuun jetti kaadireen. Kana waan ta'eef immoo karaa furmaanni ittiin dhufuun sagalee ta'uudha malee asumarraa feemasoonni kennallee haasoftanii bakka waan dadhabbii keessanii malee ani furmaata kana numatti kolfan isaan kaadiroota illee numatti kolfan hundaafuu rabbiin furmaata haa godhu rabbiin nagaa haa buusu kanuma jedhaan wanta achirraa hafee namoonni baay'een dubbatan waan ta'eef rabbiin nagaa haa buusu hundaafu. Oromoo obbolaan kunillee dubbatan yeroo hundarratti dubbataa jirtanii ana kan ajaa'ibu uummanni Oromoo hinuma dhuma guyyaa 2 guyyaa 3 boonyee deebineetuma bakkuma duraatti deebina. Ani waan ta'eef hin beeku guyyuma 2 janda guyyaa 2 janda guyyaa 3 godhannee harka keenya marannee teenya tokko lammaffaan immoo Oromoon jara kabajjees jaalattees sodaattees wanti isaan sin jaalatanii. Bakkaati wantu waan kanan himuu barbaadu
ati isaan kabajjes isaan jaalattes isaan sodattes wanti siif isaan cinkoo takkitti siif gaddanillee hin jiru har'a isaan gadi bahanii sobaniitu Oromoo Amaara ajjeesisuuf akkas godhan malee nu miti jedhaniitu morma isaanii qabatanii duuda isaanii qabatanii si mormaa jiru malee isaan si faanallee dhaabbatanii kun sirrii mitillee siin hin jenne tokkoon isaanii gadi bahanii gochi kun sirrii miti hin jenne otoo Oromooti. Otoo uummanni Oromoo amma isaan godhan kana godhanii yoona kana miidiyaan kun illee luka tokkoon dhaabbatteetti Oromoon meeqa akka du'u ni beekna akka ani iyyanii iyya dabarsanii hundi isaanii sabaaf sablamni isaan faana dhaabbata dhugaa isaanii gadi bahatanii dubbatatu seeraan.